Akkam jirtan maatiiwwan koo hundi keessanuu baga jiraattan jecha taansee guyyaa har'aa viidiyoo paartii lammaffaa waa'ee develop keyboard skill yookaan immoo short katiilee jiran A to Z bifa tiyooriidhaan ilaalaa turre sannan keessa piraaktikaalaan akkami akka jiru maal akka hojjetu yookaan immoo A to Z control plus A control plus B control plus C wanna jedhamu kanneen tokkoon bifa tiyooriitiin girooppii yookaan immoo telegiraama keenya irratti isiniin tuttuqaa ture. Haa ta'uutii garuu bifa viidiyoodhaan yeroo baay'ee isiniin qaqqabsiisaa piraktikaala akkasittan ilaalaa turtan akkan isiniif toluu fi jedheetan yaadee ture. Isa kanarratti nutis iddoon jiru yookaan ammoo isinis iddoon jirtanis murteessaadha. Sa'aatiin maal akka ta'e viidiyoo jechuun editingii gaafata ammas yeroo ni fudhatti waan jedhuuf xiqqoo isinirraa turaataan viidiyoo isiniin gallakkisaan jira. Kanarratti aanseetiin waa'ee short katiilee kana yookaan ammoo isiniyyuu yaaltanii jirtan jedheetan yaada. Bifa tiyooriidhaan yoo dubbatame kontiroolii gaafa gadi qabame kontirool A gaafa qabne maaltu akka ta'amu eessatti akka hojjetamu yookaan ammoo Microsoft Word banneetiin iddoo short katiin kun itti hojjetamu sila Microsoft Wordidha jenneerra. Microsoft Word erga bantee booda short katiileen kunniin achirratti akkamitti akka itti fayyadamuu dandeenyu fi maal akka hojjechuu danda'an ammas wannan tokko waan wajjin ilaallu ta'a. Isa kanarratti isin amma asirratti viidiyoo kana keessatti wanti isin gochuu qabdan maal akka ta'e isinitti himaa jechuudha. Kana jechuun Microsoft Word erga bannee booda select gochuudhaaf control plus A gaafa gadi qabnu select all control plus B gaafa gadi qabnu barreeffama select goone san hundaayyuu bold goonaa jechuu bold ta'a. Itti aansee ammoo barreeffamni hundi isaaniitu control plus C gaafa gadi qabnu ammoo isa select goone san control plus A gadi qabnee gaafa select goonu san ammoo maal ta'a? Copy ta'a jechuun copy goonee iddoo biraatti gara biraatti finne control plus V yookaan ammoo paste goonaa jechuun. Isa kanneen keessatti akkamitti akka itti fayyadamnu yookaan hundaayyuu Word keessatti akka fayyadamnu isinitti ibseen jira. Mee amma kanatti aansee viidiyoo xinnoo itti aantu tana wajjin ilaalaa deemna. Yeroo control plus A control plus B control plus C gadi qabnu maaltu akka jijjiiramaa adeemu barreeffama xiyyeeffannaadhaan itti kennitanii nafaana taatanii viidiyoo ishee tana daawwachuu dandeettanii jechuudha. Isin asirratti wanti ilaaluu qabdanii gaafa control plus A control plus B control plus C gadi qabamu barreeffamichi maal akka jijjiiramaa jiru eessa keessa akka deeme maal akka argisiisaa jiru nafaana taatii viidiyoo kana keessatti daawwadhaa hordofaa sirriitti ilaaluu qabdan waan ta'eef.